deegaa bujujjuraa jooraa fi jaawwaraa ta'ee argame. Sababiinsaa maal waan ta'eefi namni yaada Waaqayyoo keessaa waan ba'eef, argama Waaqayyoo keessaa waan ba'eef, gizaatii Waaqayyoo keessaa waan ba'eef, hooggansa Waaqayyoo keessaa waan ba'eef, walii galatti mootummaa Waaqayyoo keessaa waan ba'eef. Mootummaa Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Gizaatii Waaqayyoo, bittaa Waaqayyoo jechuudha. Iddoo dhiyeessii Waaqayyoo inni guutuun jiru, iddoo argamni Waaqayyoo inni guutuun jirudha jechuudha. Namni garuu sana keessaa ba'ee maal ta'ee hiyyeessa harka duwwaa gosqaallaa ta'e. Namicha kana deebisuudhaaf caafata qulqulluu keenya keessatti Waaqayyo waamicha guddaa tokko gaafa dhiyeessu maal jedhaa? Duraan dursaati mootummaa Waaqayyoo barbaadaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal godhaa? Duraan dursaati mootummaa Waaqayyoo maal godhaa? Barbaadaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isin kaaseera miti? Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 31 gaafa laaltanii እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ እነሆም እጅግ መልካም ነበር ይላል። Waaqayyo waan hojjete hundumaan ilaaleedha. Maal tureedha innis? Baay'ee gaarii tureedha. Dubbii kana obboleessi keenya ergamaa Phaawulos macaafa kakuu haaraa ergaa Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4tti maal jedhaa? እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ መልካም ነውና ዋንቱ Waaqayyo uume hundumtuu gaariidha. ከምስጋናም ጋር ቢቀበሉት የሚጣል ምንም የለም ይላል። Waaqayyo uume kana galataan fudhachuu malee wanti gatan hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ayyaachuu wanti Waaqayyo uume gaarii ta'ee utuu jiru namni yaada Waaqayyoo keessaa ba'uudhaan jooraa ta'een joormaa sana keessaa deebisuudhaaf Waaqayyo dhala namaatiif waamicha Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 33tti maal jedhee? ከሁሉ አስቀድማችሁ ግን የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን እሹ። እሹ ማለት ፈልጉ ብቻ አይደለም። ኤቦዳ በርባዱን ኤቡን በርባዱ ዱርስ ዮዋዋን በርባዱ ተኮኝ ኤቦቱ እንጃለቱ ኢዶ ጉዳይን ከኒቱፍ ዮቴ ፋይዳ ይንቀም እንገሩ ማል ጀዳ እሹ ወላ በርባዳ እነዚህ ሁሉ ይጨመሩላችኋል። ዋንት ካን ሁንድኑ ሲኒፍ ደበለማይ ዋንት ኮከስን ስሪትናው በተን በርባዳ namni jireenya biyya lafaa kanarra jiraatu keessatti wanti inni hubachuu qabu inni jalqabaanii fi inni ijoon ammam waan dadhabee hojjeteef, ammam dadhabee waan barateef, ammam baay'ee dhimma waan ta'eefi waan isa barbaachisu hundumaa ofiisaatii dhiyeessuu hin danda'u. Sirriitti na hubadhaa. Baay'ee waan dadhabeef, baay'ee waan barateef, baay'ee waan hojjeteef, baay'ee waan fiigeef, baay'ee waan walitti qabateefi waan isa barbaachisu hundumaa walitti qabachuu hin danda'u. Waan nama barbaachisu hundumaa dhiyeessuu kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Waaqayyo qofaadha. Inni namni beekuu qabnu tokkoffaan isa kana. Inni lammaffaan የእግዚአብሔር በረከት ያለ ገደብና ያለ ልክ ወደ ህይወታችን መፍሰስ የሚጀምረው ኤፕ Waaqayዮ karaan ኤፒቪ badhaadhummaan Waaqayyo jireenya keenya keessatti dhangalaafamu inni guddaan Waaqayyoof hojjechuu fi mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Waaqayyo namoota isaaf hojjetan, namoota mootummaa isaa keessa jiraatan, namoota ajandaa Waaqayyoo keessa jiraatan hundumaaf
waan isaan barbaachisu hundumaa guutee isaanii dhiyeessa. Isa kana Waaqayyo nama uume akkamittiin Waaqayyo nama akka boqochiiseef eessa akka inni kaa'e seera uumamaa dubbisuudhaan argannaa jechuudha. Kana hundumaa kanan deemee fi utuu gara aamuu fi facaasuutti hin galiin facaasuu booda aamuu jira. Aamuu booda immoo badhaadhummaatu jira. Waa'ee isa kanaa utuu hin ilaaliin dura waa'ee iyyumaa waliin wajjiniin ilaalla. ስርት ያደግስተን ከናክንተን ነበር ባድ ድህነት የእግዚአብሔር ፍቃድ ወይስ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም? ኢዩማን ፈዲዋ ቀዮቲሞ ፈዲዋ ቀዮ ሚቲ ከንጀ አጀል ፈመ መጫፈ ቁልቁሉቲን ወሊወጅን ይላል ከናፍ ሰበበ ከኑ ተው ዴቢ ከነቶን ዴቢ ሲንዱራ ጥቅሲነን ይጀልቀበሲኒ ጨቀሴ uumama boqonnaa tokko 31tti Waaqayyo waan uume hundumaa maal jedheedha inni ilaalee እጅግ መልካም ነበር baay'ee gaarii tureedha. እሺ Waaqayyo uume hundumaa keessa gaariin idda jiraate gaarii idda ta'e obboleessi keenya ergamaa Phaawulosis immoo siyaafeer የፈጠረው ሁሉ መልካም ነው wanti Waaqayyo uume hundumtuu gaariidha idda jedhee jireenya ilma namaa keessatti gammachuu namaa kanatu fayyaa namaa kanatu boqonnaa namaa kanatu inni guddaan diinni keenya inni guddaan iyyumni fedhii Waaqayyooti moo fedhii Waaqayyoo miti kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Gabaabaatti deebinan isinii deebisu qajeeltoo macaafa qulqulluutiin iyyumni fedhii Waaqayyoo miti barsiisa hundee macaafa qulqulluus miti. ማሊፍ ዮናን ጀተን እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ሁሉ መልካምና በጎ ስለሆነ Waaqayyomo waan qabu dhala namaati kenna. Ergaa Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 17 dhaqxanii gaafa laaltan kennaan gaariin kennaan guutuun hundinuu ol abbaa ifaa Waaqayyo biraa dhufaa isa birammoo gegeeddaramuun hin jiru. Waliigalatti iddoo kanatti wanti nuti wal hubachiifnee darbinu maalinni Waaqayyo gaariidha, wanti inni hojjete hundinuu gaariidha, wanti inni dabarsee dhala namaatiif kenne hundinuu gaariidha. Faallaa wanta gaarii kanaa kan ta'e hundinuu immoo maalin miti gaarii miti. Wanti gaariin gaarii isa ta'e Waaqayyo harkaa gaafa dhufu wanti gaarii hin taane immoo isa gaarii isa hin taane biraa dhufaa jechuudha. Dubbii kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaanis boqonnaa 10 lakkoofsa 10tti gaafa nutti himu hattuu waan biraatiif hin dhuftuudha, qaluu balleessuudhaaf dhufteedha. Ani garuu jireenya akka qabaatanii irraa afaas haa qabaataniifidha. Jaallatamaa obboleessa koo obboleettii koo iddoo kanatti waan tokko bareechiti akka itti hubattu nan barbaada. Yesuus Kiristoos irraa afoo abundantly life jireenya irraa afaa akka jiraannuuf dhufe erga ta'e seexanni immoo balleessuudhaaf dhufe erga ta'e yaanni Waaqayyoo gaarii idda ta'e yaanni seexana raawwatee amaadha jechuudha. Wanti gaarii ta'e hundinuu kan Waaqayyoo gaafa ta'u wanti amaa ta'e hundinuu immoo kan seexanaati jechuudha. Kanaaf isa kanarratti karaa kamiin mo'annaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana gaafa yaannu ጉቱማን ጉቱት ድህነት ለሰው ልጆች የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። ኢዩምኒ አለነማቲፍ ፈዲዋ ቀዩ ሚቲ ማሊፍ ዮናን ጀተን መለኮታዊ ብልጽግና ለሰው ልጆች የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ቀድሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ገለንዋ ቀዩ ፋት ኤፒዋ ቀዩ የሲዋ ቀዩ badhaadhummaa Waaqayyoo fedhii Waaqayyoo ilmaan namootaatiif qabu gaafa ta'u iyyumni garuu fedhii Waaqayyoo ilmaan namootaatiif qabu mitiidha. Asii jalqabna diina keenya isa jalqabaa asii jalqabna waan ta'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u.
waaqayyo nama erga uume booda ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከፈጠረ በኋላ ድህነትን ጉስቁልናን በሞላበት ስፍራ አላስቀመጠው። ነገር ግን ያስቀመጠው በኤደን ገነት ነበር። እቺ በጣም ወዳታለሁ። waaqayyo nama erga uume booda eessa kaayeen ኤደን ገነት keessa kaayeen uumamu boqonnaa lama lakkoofsa 8 gaafa laaltan እግዚአብሔር አምላክም በምስራቅ በኤደን ገነትን ተከላ የፈጠረውንም ሰው ከዚያ አኖራውላ ነምቼ ሰው ኡሜ ሰነማል ጎዴዳ አጭ ካኤላ ኤደን ሚለው ቃል ፍቺ ደስታ ተድላ የሙላት ሁሉን የማግኛትና የመተረፍረፍ ስፍራ ማለት ነው። ዋው ኤደን ዱብን ጀዱ ዮካን ኢክት ጀዱ ገመቹ በአዱማ ጉቱማ ዮኪን ኢራአፉ ዮካንሞ በከዋኑን ዱማይ ተርገተን የመተረፍረፍ ስፍራ ማለት ነው። በከ ኢራአፋ ጀቹዳ ኢጋማ ዋይ ማሊ ወሊ ወጅን ኢላላ ጅራ ነውርዶ ፋጅርቱ ደያድ ዋይ ማሊ ወሊ ወጅን ኢላላ ኢራ ዋይ ያደዋ ቀዮ ጅሬኛ ኢልመናማ ከሰት ቀቡ ገለኒ ዋቀዮ ፋታ ጅሬኝ ዋቀዮ ያን ዋቀዮ ጅሬኛ ኢልመናማ ከሰት ቀቡ ማልኒ ደስታ ተድላ ሙላት ሁሉንም ለማግኛትና የመተረፍረፍ እቅድ ማለት ነው። ኢሰከና ማልራ ያርገና ዋቀዮ ነመ ኡሜ ጌሴ ኤደን ከሰካውዳ ኤደን ጀቹን ገመቹ joyful ጀቹ አንተይፍ ገለነ ጉዳን ዋቀዮ ፋታ ከናፍ ዋቀዮ ነመ ጋፈ ኡሙ አከኒ ቁላቶ አከኒ ኢዮ ጉስቃላና ምንድነው ደሃ እንዲሆን ፈልጎ አይደለም። ቶኮ ኢደዋን እንዱማ ኡሜ ይነማ ፊዱ ደከ ኢዱማ ነማ ፊደ ሞዋቀዮ ኢዶ ፊለቴ ፊካይ ቀጀልፋው ሞሳከል ገለነ ዋቀዮ ፋተው ባየ ከነስለጃኢቡ ከነከሰት ገሩ ሰይጣኒ ነመዳሪ ደበርስ ዋቀዮ ወጭ ወልትቡስ سيجل قباتي فواك أيونا ما مالجدا سير أمم بقولنا سليلا كوف سجلدت ودوت أبت مريت سكتي ملص درس بفيتي وسنجيران تبالال ليال بتأم كبات بقولنا توكل كوف سديك دمي سجلتي توكل ديك دمي سجل سير أمم ما تواك أيو مالجدا ما يبيسه ديك دمي سجل يوم مسواك أيو كنو أني بكلا sanyi qabatu godatu isa irra lafa unduma irra jiru muka ija godate isa lafa ra unduma muka ija godate sanyi isas ija isa keessa qabu isinif kenner isa nyaata isinif intaw isaninje sadi sagal irratti dhaqee waaqayyo maal jedhe amma dacheetti deebisu lakkof sagal maal jedha waaqayyo gooftaan garuu namicha waame eessa jirta jedhe namichi okay kuda sagal jechuudha sorry ati biyyoodha deebitees biyyoo intaata ati biyyoo lafaatti waan kutamteef gara isaatti amma deebituttis dhamaate dafqite biddena inyaata ittiin jedheedha galanni waaqayyo faata egaa maalinni jechuudha iyyumni fedhii waaqayyo akkan taane bareechinee hubachuu qabnaa jechuudha galanni waaqayyo faata